Amajjii 24 bara 2024 ashamaa harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu miiltoo dhugaa har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina dursa matoota oduun isin biraan gaha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa ona Shaashamanneetti tarkaanfii fudhatee loltoota diinaa 19 hojiin ala taasise. Waraanni paartii Biltsiginnaa Oromiyaa keessatti diroonii fi boombii summii fe'atee uummata nagaa irratti dhukaasuun yakka namoomaa raawwatu addi bilisummaa Oromoo beeksise. Ajjechaan suukaneessaan humnoota murna Biltsiginnaatiin dargaggoota irratti xiyyeeffatee gaggeeffamu itti fufe. Itoophiyaan gaazexeessitoota hidhuun Afriikaarraa sadarkaa sadaffaa irratti akka argamtu CPJ'n addeesse. Kunneen matoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutti dabarraa oduu waliin keessi waliin turu an sabboontu lammiti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa ona Shaashamannee keessatti loltoota diinaa 19 hojiin ala taasise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessee kan itti fufe yoo ta'u, akka kanaan amajjii 23 bara 2024 jajjabeen woboo zoonii kibba bahaa godina Arsii lixaa ona Shaashamannee ganda Abaaroo iddoo addaa gaara Abaarootti humna diinaa maqaa sakattaa wobootiin bobba'e tarkaanfii haxxeen irratti fudhateen 6 ajjeesuun 13 madoon adabee jira. Leenconni Oromiyaa Cibraan Jaalladhii Gammadaa tarkaanfii kanaan waraana sirna Biltsiginnaa gargar facaasuun akeeka bobbaa isaanii fashalsee gara magaalaa Shaashamanneetti dachaasuudhaan injifannoo galmeessee jira. Tarkaanfiin humnoota waraanaa fi ergamtoota sirna shiftaa Biltsiginnaa aangoo irratti tiksuuf sosso'an irratti fudhatu cimsee akka itti fufus woboon zoonii kibba bahaa Cibraan Jaalladhii Gammadaa beeksiseera. Waraanni paartii Biltsiginnaa Oromiyaa keessatti diroonii fi boombii summii fe'atee uummata nagaa irratti dhukaasuun yakka namoomaa raawwatu addi bilisummaa Oromoo beeksise. Tarkaanfii suukaneessaa waraanni paartii Biltsiginnaa itti gaafatamummaan itti hin dhagaamne Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti fudhatu yakka ilma namummaa irratti raawwatame ta'uu addi bilisummaa Oromoo ibsa amajjii 23 bara 2024 baaseen ifa godheera. Dabalata qabna. Waraanni paartii Biltsiginnaa Itoophiyaa keessatti dhiiga uummatootaa dhangalaasuun lubbuu dheereffatu amaleeffate ammas tarkaanfii suukaneessaa uummata nagaa irratti fudhatu addi bilisummaa Oromoo ibsa kaleessa baaseen hubachiise. Akka kanaanis jedha ibsichi jiddugaleessa Oromiyaa godinoota kibba lixa Shaggarii fi Salaale akkasumas kibba Oromiyaa godina Gujiitti dhukaasa irraa jalaatiin xiyyaara nammaleessa yookaan dirooniidhaan dabalatee boombii summii fe'atee fi meeshaalee guguddoo uummata nagaa irratti dhukaasuun lubbuu uummataa hedduu galaafatu kaan madoo fi fayyadabeeyyii taasisuu akkasumas manneen uummataas gubuu ibse. Tarkaanfilee humnoota sirna Biltsiginnaatiin fudhatamanii fi miidhaawwan dhaqqabanis ragaan deeggaree kan kaa'e ibsi adda bilisummaa Oromoo waraanni paartii PP amajjii 21 bara 2024 jiddugala Oromiyaa godina Salaalee Yaayyaa Haroo ganda Qindoo Agamsaatti dhukaasa uummata nagaa irratti banameen namoota 5 akka ajjeesanii fi 2 akka malee reebuun du'aa fi jiruu jidduutti akka argaman ibse. Kanneen ajjeefamanis jedha ibsi kun Fiqiruu Hordofaa, Shifarraa, Suyyumee Gadaa, Fiqaaduu Daadhii fi Shifarraa kanneen jedhaman yoo ta'an warreen reebichi hamaan irra gahee du'aa fi jireenya jidduutti argaman immoo Lammii Gadaa fi Dinqee Tufaa ta'uu ragaan kun ifa godhee jira. Yaayyaa Harootti ammoo jiraattonni Tafarii Tufaa, Darajjee Maammoo, Zawdee Ashinee, Shifarraa Ashinee, Addisuu Asaaminoo fi Fiqaaduu Tashoomaa jedhaman waraana paartii Biltsiginnaatiin manneen kan jalaa gubateera jedha addi bilisummaa Oromoo. Jiddugaluma Oromiyaa godina kibba lixa Shaggaritti waraanni paartii Biltsiginnaa amajjii 21 fi amajjii 22 bara 2024 haleellaa qilleensarraan uummata nagaa irratti raawwateen lubbu qabeeyyii naannoo irraan akka miidhaa ulfaataa dhaqqabsiise mirkaneeffachuu addi bilisummaa Oromoo ibsa kanaan hubachiise. Akka kanaanis jedha addi bilisummaa Oromoo ibsa kaleessaatiin kibba lixa Shaggar ona Qarsaa Maallimaa ganda Gibisoo keessatti gaafa amajjii 21 bara 2024 haleellaa dirooniin raawwatameen lubbuun namaa akkasumas lubbu qabeeyyiin naannootti argaman aarasummaadhaan miidhamanii jiru. Carraan mana waldhaansaatti geeffamanii waldhaanamuu dhabamee lubbu qabeeyyiin hedduun akka baalaatti harca'uu kan eeru ibsi ABO ganduma Gibisootti haleellaan yeroo 3 raawwatamuu tuqee boombiin summii qabu naannoo kanatti darbatamee miidhaa guddaa dhaqqabsiisuus beeksise.
Bifuma wal fakkaatuun borumtaasaa jechuunis amajjii 22 bara 2024 godina Gujii Bahaa Ona Adoolaa Reeddee ganda Abulloottis waraanni paartii Biltsiginnaa haleellaa dirooniin boombii summii baatu uummata nagaa irratti gaggeesseen lubbuu namaa hedduu galaafachuun barameera. Guyyuma kana onuma kana jechuun Ona Adoolaa Reeddee ganda Qararootti diroonii lammaffaan boombii summii baatu darbateen miidhaa fakkaataan akka dhaqqabetu ibsame. Guyyuma kana amajjii 22 bara 2024 godina Gujii Bahaa Ona Liiban ganda Simintoottis miidhaa fakkaataan kan dhaqqabe si'a ta'u lolli irraa fi jalaan waraana paartii Biltsiginnaatiin uummata keenya irratti baname kun hanga guyyaa har'aa jechuunis amajjii 23 bara 2024 kanattis akka itti fufee jiru ragaan uummataa ni mirkaneessaa jedha ABO'n ibsa kaleessa baaseen. Mootummaan paartii Biltsiginnaa waraana isaa gaafatamni itti hin dhagahamne uummata nagaa irratti bobbaasuu lola lafoo fi qilleensa irraattiin uummata irratti adeemsisuun lubbuu hedduu galaafachuun isaa rakkoo naannoo kanaa wal xaxaa taasisuu malee furmaatatti akka hin geessine wal nama hin gaafachiisu jedha ibsichi. Itti fufuunis ABO'n gochaalee suukaneessaa waraana PPT'n waggoota 5 darbaniif walitti fufiinsaan Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatamaa ture hidhaa fi ajjeechaa jumlaa, reebicha ulfaataa, doorsisa, manneen uummataa ibiddaan gubuu fi summiin uummata gaaga'uu Biltsiginnaa akkuma kanaan duraa ammas dura dhaabbata jajjabeessees balaaleffataa jedheera. Maa irrattis gochaa suukaneessaa paartiin Biltsiginnaa waraana uummata keenya irratti bobbaasuun dhaqqabsiisaa jiru akka dura dhaabbatanii fi balaaleffataniif uummata Oromoo bal'aa keessaa fi ala jiru lammiilee Oromiyaa waliigalatti uummatoota biyyattiif dhaamsa dabarse. Kanuma waliin jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo kun kanuma waliin jaarmiyaaleen siviilii dhaabbileen mirgoota namoomaa fi hawaasni addunyaa akka dura dhaabbatanii fi gochaa kana morman waamicha taasisee addatti gosa summii dhimma itti bahamaa jiru dhaabbanni mootummoota gamtoomanii United Nation qoratee adda baasuu dirqama itti qabaa jedhee akka amanu ABO'n ibsa amajjii 23 bara 2024 baase kanaan addeesseera. Ajjeechaa suukaneessaa humnoota murna Biltsiginnaatiin dargaggoota irratti xiyyeeffatee gaggeeffamu itti fufe. Godina Baha Shaggar Ona Boosat ganda Siifaa Battee iddoo addaa Kokorii jedhamutti amajjii 18 bara 2024 dargaggoon umriin waggaa 17 Xaahaa Tololee jedhamu waraana faashistii PPT'n karaatti ajjeefamuu jiraattonni himani. Akka jiraattonni jedhanitti hidhattoonni kunneen maatii isaaf ilma tokkicha kan ta'e dargaggoo Xaahaa yeroo murtaa'eef qabanii of bira tursuun badii waan irraa dhabaniif rifeensa maaliif guddifatte jedhanii erga hiraarsanii booda akka ajjeesan dubbatu. Onuma kana ganda Ardannaa Sarraa jedhamuttis guyyuma kana abbaa maatii 4 kan ta'e nama Damee Bokkaan jedhamuu fi dargaggoo Battee Tufaa maqaa woboo nyaata nyaachistan jedhuun qeedhuma isaaniitti maatii duratti ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun ganda Nuraa Haseetti namni Tamaam Huseen jedhamu haadha manaa isaa fi daa'ima kan waggaa 2 waliin bakka tokkotti iddoo addaa Faarressaa jedhamutti rukutamuun yeroo ammaa hospitaala magaalaa Adaamaatti yaalamaa akka jiranis maddeen gabaasaniiru. Odeessa wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa Ona Mayyaa Siitii Araddaa Adeellee ganda Duwwaa tokko keessatti humnoonni sirnichaa amajjii 18 bara 2024 dargaggoo konkolaachisummaan of jiraachisuu Firoomsaa Qajeelaa jedhamu rasaasa itti roobsuun ajjeesani. Godina Shaggar Lixaa Ona Liiban Jaawwii ganda Agal Gobboo Basallee jedhamutti dargaggoo Abdii Addunyaa jedhamu torbee darbe keessa rasaasaan reebanii qabuudhaan mooraa waraanaa keessatti torbee tokkoof erga hiraarsaa turanii booda ajjeesanii reeffas maatii dhoowwatan jedhameera. Itoophiyaan gaazexeessitoota hidhuun Afrikaarraa sadarkaa sadaffaa irratti akka argamtu CPJ'n addeesse. Kanarratti dabalata qabnaa akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu kan idil addunyaa Committee to Protect Journalists yookaan gabaajii afaan Ingilizitiin CPJ jedhamuudhaan kan beekamu gabaasaa qorannoo tibbana baaseen bara 2023 keessa Itoophiyaan biyyoota Afrikaa uffee Saaraa gadii gaazexeessota hidhuun hamoodha jedhaman keessaa sadarkaa sadaffaa irratti akka argamtu addeesse. CPJ'n qorannoo taasiseen hamma muddee tokko bara 2023tti addunyaa irratti gaazexeessonni 320 hidhaatti darbatamuu eere. Kunis erga dhaabbatichi qorannoo eegalee waggoota 31 asii hammeenyaan isa lammaffaadha jedhe. Biyyoota Afrikaa gaazexeessota hidhuudhaan hamoo ta'an keessaa hangafti Eertiraa ta'uu fi Itoophiyaanis
gaazexeessota 8 hidhuun sadaffaa irratti akka argamtu katuqu gabaasni CPJ lakkoofsi gaazexeessota Itoophiyaa keessatti hidhamanii kunis biyyattii keessatti haalli miidiyaa hammam rakkisaa akka ta'e agarsiisaa jedhe. Itoophiyaa keessatti bara 2022 waliigalteen araaraa irra gaamus ammayyuu kutaalee biyyattii bakkoota hedduutti sababa wal waraansaa deemaa jiruuti walqabatee hojjettoonni miidiyaa hedduun hidhamuu fi dararaa mudachuu irratti akka argamanis eere. Akka gabaasa CPJ'tti addunyaa irratti sababoonni gaazexeessonni ittiin hidhaman ijoon siyaasa, mirgoota namoomaa, aadaa, malaammaltummaa, waraanni isaan ijoo keessaa yoo ta'an himata irratti dhiyaatuun yoo ilaalamu immoo kanneen hidhaman keessaa dhibbeentaa 57 kataan farra biyyattiiti kan jedhuun warreen himataman yoo ta'an warreen parsantii yookaan dhibbeentaa 18 ta'an ammoo himanni tokkollee odoo irratti hin dhiyaatin hidhaa keessatti gidirfamu akkasuma gaazexeessonni parsantii 13 ta'an ammoo himata haaloo bahiinsaa kan akka shororkeessummaa jiruun akka dararaman gabaasa CPJ kanarraa hubachuun ni danda'ama. In 2023, the top 5 jailers of journalists were China, Myanmar, Belarus, Russia, and Vietnam. Those have been among the worst jailers of journalists worldwide for several years, and it continues to demonstrate that authoritarian regimes will misuse and abuse the law to silence journalists. Unfortunately, we've seen Israel creep into the top 10 for the first time ever following the war that started on October the 7th. China, Myanmar fi Belarus biyyoota bara 2023 keessa gaazexeessota hidhuun hundarra hamoodha jedhaman ta'uudhaan addunyaarraa sadarkaa tokkoffaadhaa hanga sadaffaa yoo qabatan, Eertiraa, Itoophiyaa fi Kaameruun ammoo Afrikaarraa biyyoota hamoo ta'uun galmaa'anii jiru jedha qorannoon CPJ'n gaggeesse kuni. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun keenya har'aaf qabnu kanumaan goolabamee jira. Waan nu hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa.